السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوت في خانورة كم نجاجر تفياكي سني أما لازني دي فجرة ما تكشتي ببريدة كنوجي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يدول برا بريدني فيديو جاي بعدين فجرة واو واو ربين أمري يجيني سنان إيرا السما تكش عليه مسكينة ما دامي في التاني لقى ربي ما الجتشو كيساني بس شاف ماكي ويا كان فتا قد أجرا قبرا ديم نا والله ما شاء الله تبارك الله ربي ولي بسانا ديسو باقي نمت لني لقى ربي جال اللسان كانت ولي في قباني جيت نما ثم كايني زنا جد أجرا والله ربي عمري يجيني سنا دير لقى ربي ربي بك قدان اللي سنا جو المغاري اللي سني فاكن إن شاء الله إجول ما كان المغاري اللي ربي سني فاكن goota jaalalaa akka ibsa kanallee rabbi nuuf haa baay'isu. Dhiira jaalalaan kijibaan shamarran bichaa nyaattu miti. Rabbiin goota jaalalaa akkana Oromoo keessaa Oromoolleen jaalala bartee jirti ለነገራችን በነገራችን ላይ dhugaa rabbii ibsishaan goota jaalalaati. Wallaa aandanyaadha isaan tokkoffaa. Rabbi umrii wajjin isin haa dheeressu. Ammallee kana caala bakka guddaan isin haa ga'u yaammata qacalee maakshaaf ibsishaa. Baay'ee wal bira bareeddanii jechi namaa duubatti isin hin deebisine ammallee duraa duuba isin deebisaa hin jiru. Maashaallah. Akkana ijaarti sana godhataa jira kaayibsishaan. Asii maakshaaf jedhee biyya galee akka inni baanu kabajaan irra bira dhaqee halaalfatee akkana zana hojii jedhaa jira kan maqaa takka hin qabne kan miqqanyaan bichaa fi hinaaftuun bichaa irraa haayaa haasoftu malee. Akkana zana jechuu jiranii wallahi baay'ee namatti tolan maashaallah waliif sinaa dhiisu jedha malee waan jedhuun qabu baay'ee natti tole viidiyoitti wanti isaan gadhiisan hunduu kan tolle hin jiru dhugaa rabbi maashaallah qimamii lamaan tol ga'e wallahi baay'ee namatti tola namni akkana wal jaalatu egaa wal jaalatan akkanatti akka ibsishaaf maakii kanatti badaasii yoo dubbatan gabbayee irraa dubbata akkasiin feetet zana jedhaani. Maashaallah baay'ee namatti tolan wallahi rabbi bakka guddaan isaan haa ga'u isiniin jedha. Mee maal jetta isin viidiyoo kanaan hedduu natti tole dhugaa rabbi miira keessa nama galcha. Dhugaa rabbi baay'ee mata akkanatti tolani rabbi waliif isaan haa dhiisu inshaallah bakka wallahi yeroo xiqqootti illee bakka tokkotti isaan haa deebisu inshaallah. Rabbiin ammallee bakka guddaan isaan haa ga'u kabajaan akkuma ibsishaan dhagee kabajaan si halaalfete kanatti rabbiin isaa kabaju inshaallah. Ibsishaa silaa maqaa tokko jechuun miti keessattuu warra Harargee jechuun soddaadhallee kabajuu qaba. Harargeen hundi waluma qabanii gandaa wal qooda ለነገራችሁ በነገራችን ላይ አማርፍሌን አርካ በደ ወየ dhugaa rabbi gandaa wal qooda siniin jedha Harargeen namni tokko silaa Harargee mucaan kun baalirraa ka'ee Harargeerraa intala tana itti taphataa sin fuudhuu maali jedhanii silaa ka'in akkanatti waa hunda hojii argisiise waan ajaa'iba argisiise hojiin mistiraan sanu hin fuutu itti taphata jedhanii inni garuu jecha namaa saniif bakka hin kennine kaayyomaan manaa bahe jechuun osoo jaalatillee shamara hedduu kaafaan baateessa na jaaladhu isaan jette garuu inni kaayyoof karoora isaanii beeka. Kaayyoof karoora isaa jecha keessa lafumatti achi kaayee isin wajjin isin iyyine miidiyaa irratti sodoma isin iyyitan osoo isin miqqanyitan warroota tokkoon jedhaa bar warra tiktookiiti osoo isaan iyyanii jaalala isaa kana dhugoomse maakitti argisiisa jechuudha. Maakilleen akkasuma jecha namaatiif bakka hin kenninii hatta yeroo viidiyoo sobaa gadi baasan san viidiyoo yeroo teknooloojiin tolee viidiyoo feeti sottee argachuu dandeettu kanatti akkana jedhanis wanti na dura ta'e tokkoyyuu anan ilaallatu an jaalala kee akkuma duraatitti namaaf gurra hin kennin jedhan gisee sanis jajjabeessi namni akka ibsaan jira jedhee yaadu dhiira yeroo kanaa keessa wallaahi amma irraa dubbatanii gabaabduu maali jedhanii haga isaan dubbatan maaltu sin galcha naaf taatee jirti maaltu sin dhibeedhee gabbayee irraa dubbate garuu sanillee dayyuusa jedhanii inni ammoo maali jaalala dhugaa isii kenne wallaahi dayyuusummaan qabu kun dayyuusummaan namni jaartii fuudhee yeruma san yoo isiillee maraatuu taate yeruma san hin qajeelchu suutaan dhawaa tallaal akkuma inni mistira ofii suutaan osoo nama takkatti inni min fixe san
akkasumatti jechuun akkasuma wal qajeelfatan yoo isillee maakiilleen beektuudha sabboontuudha ummatuma guufa akkana taati malee isilleen kana hunda maraatteetiin maakiin maraattu hin beektan ummataa sagalee ta'uu malee dhiirri takkitti isii bira dhaqee akka shamara biraa waan biraa irratti hin argamu jechuudha. Kanaaf ani ibsaa goota jaalalaa yoo jedhame itti xiqqaata. Wallaahi goota jaalalaa jedhamnaan itti xiqqaata. Dalagaa sagalee qabaa jira. Sagalee irra waraabaa jira. Soorii. Innaa goota jaalalaa jedhamna itti xiqqaata ibsaan. Harrafamuu miti silaa inni hadha nama maqaa guddaa qabu. Mee warri Harargee keessattuu gandummaaf hin jenne ofirra masaalfadha. Yoo gabbaatanii haasheen takka isa qeexxan ofumarra saalfadhaame isiniin jedha. Nama akkana jaalala odoo namni bakka kana gaan jedhanii odoo namni isaan hin eegin isaan hojii mul'isan. Hojii keessaa hojii ajaa'iba. Ameerikaa irraa deemee biyya galee warra ofii argee achirraa warra ofii kabajaan fudhate gosa ofii fudhate kabajaan galatee fudhate jechuudha. Warri kenneef amaanaas jedheen ni kaayedhaniin halaalfatee asit deebi'e. Ka osoo halaalfateen jedhin haraamu walitti dabalamu meeqa kamtu jira. Mee maalaa godhanii maal balleessanii arrabsitan mee harummaa arrabsitan gaafii nattaatan dhugaa rabbii. Inni irraa gadi bu'aa amma dadhaban iyyuu dhiisanii amma walitti ka'anii warri isii arrabsullee walitti sababatu eegalanii. Innaa ijoolleen tuwaa isin goota hin qabdu makiillee taatu faajii Oromoo irra qabdi. Kabajan malaan malee arrabni hin maluun. Ibsaallee taatu akkasuma gabbayee guyyaa takka nama arrabsee hin beeku. Uummata bashannansiisuu malee asirra. Akkasii warri nama arrabsitanii warri jireenya nama miqqanyitan. Warri jireenya jaarsaaf jaartii nama lamaa jidduu galtan narraa dhaabadhaa isiniin jedhee ibsaan irraa dhaabadhaa. Yaa uummata irraa dhaabadhaa. Isiniin jedha. Bakka kana viidiyoon sirreessine. Akkas isiniin jedha wallaahi baay'ee tokko hedduu tokko natti tole. Hedduu tokko natti tole jechuudha. Haalli isaa ammatti jiranis shaallaa irrattis waan isaanirraa uummanni jaalatus jibbu wanti isaanirraa uummanni jibbuun hin jiru. Hinaaffaa yoo taate malee waa hunda sirreeffataa dhufanii dogongora hin qaban duras taanaa akkasiif sirreessaa warri nama arrabsitan dhugaa rabbii. Hinaaffaa waa takka illee namaan gootu hinaaffaan bakkaan nama hin geettu. Horii hinaaftan uf duuba deebi'aaf laala mucaa kana seenaa dalagee jedhaan akka kiyyatti. Miti Ameerikaa irraa biyya sana odoo jiraatee hadhaa namni waadaa akkana guutu hin jiru. Kan namni achiin isaan enne dhiisi afaan namaatiifuu hin jallata gariin. Osoo viidiyoo isii jedhee amana gariin. Inni garuu dantaan kennineef hattaa osoo kee ta'e jedheen akkasi.